Dhaabbatni Red Sea Country Security Organization kan jedhamu biyyoota Arabaa naannoo qarqara galaana diimaa akkasumas biyyoota Afrikaa qarqara galaana diimaa jiraatan warra akka Saawud Arabiyaa, Sudaan, Egypt, Eertiraa, Yemen, Joordaan, Jibuutii, Somaaliyaa biyyoota 8 kun bara 2020 organizationii Red Sea Country Security Organization kan jedhamu sana yeroo dhaabanu Itoophiyaan illee wanni galaana diimaa irratti ta'u nageenya kiyyaaf ikonomii kiyyaaf implicationii cimaa yookaan wanna jedhu waan qabuuf anillee irratti hirmaachuun qaba yaada jedhu yeruma sanaaf illee jalqabdee yaada sana kaastee irratti hirmaachuuf illee fedhii guddaa akka qabdu ibsitus jarri sun garuu bifa gaariidhaan hin fudhanne nama dhiisani. Amma wayita ammaa kana Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Egypt deemee Pireezidaant Al-Siisii waliin wal argee waan kana biyyi qarqara galaanaan jirre hirmaachuu hin qabdu kan jedhu kan kaase beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa qarqara galaanaa kallattiidhaan argachuun qaba. Ikonomii kiyyaaf baay'ee murteessaadha. Uummanni miliyoona 120 ogguramee taa'uu hin danda'u yaada jedhu kana daranuu itti jabeessaa yeroo dhufan akkasumas muummichi ministeeraa paarlaamaatti illee dheengadda yaada kanarra deebi'an yeroo ibsan kanatti waan dhufeef deebiin kun waanuma Itoophiyaadhaaf kenname fakkaata. Biyyoonni lamaan wal gaarreeffannaa wayii keessa jiru Eertiraa fi Itoophiyaan. Itoophiyaan dhimma galaana diimaa irratti mari'achuu qabna. Mari'achuu hin qabnu taanaan balaa fiduu danda'a jetti. Eertiraan immoo dhimmi kun dhimma qoosaa fakkaata malee waan kanaan dura xumuramedha. Itoophiyaan caattiin kallattiin argachuu qabdu hin jiru jedha. Walitti dhufeenya biyyoota lamaan immoo dippiloomaasiin isaanis dadhabaa waan ta'eef karaa nagaadhaan mariidhaan hin argatu wanni jedhu yaaduun natti ulfaatanaan. Sababni isaas amma haala jiru yoo ilaaltu walitti dhufeenyi isaanii gaarii miti waan ta'eef. Kanaafuu deebii jarri kennan sun Itoophiyaadhumaaf waan ergame natti fakkaata. Itoophiyaan deebii isheen kennuu qabdu karuma dippiloomaasiitiin dhiibbaa barbaachisu gochuun dirqama. Fakkeenyaaf waliigalteen Somaaliyaa waliin taasifame dhiibbaa silaa Itoophiyaan dhimmicha itti ciccitee argachuun qaba kan jedhu kara Somaalilaand wajjin memorandum of understanding sana erga mallatteessitee booda biyyoonni kaan illee rakkoo Itoophiyaa osuma beekanuu callisaa turan xiyyeeffannoo kennanii fi lakkii dubbiin kun walitti bu'iinsa uuma waan ta'eef mari'adhaa jedhanii Ankaara irratti Somaaliyaa waliigaltee waliin hojjechuu irratti mallatteessuun sun dhiibbaa sooftii fi hanglatee tokko immoo hard dippiloomaatiik kan jennu sana fayyadamteetti adeemtedha. Ammas Itoophiyaan deebii isheen kennuu qabdu kallattiidhaan wal gaarreeffannaa mannaa wanna isheen barbaaddu haaluma jalqabameen itti dhiibuun barbaachisaadha. Wanni sun dhiisamee yoo guddachaa dhufe tarii biyyoonni fedha mataa isaanii naannoo gaanfa Afrikaa irratti qaban biyyoota kana lamaan Eertiraa fi Itoophiyaallee waliin mari'achiisutti gara adeemuu yaaluun isaanii hin oolu. Imbaasonni adda addaa Itoophiyaa keessa jiran gadi qabaa dubbii kana mariidhaan hafuramuu dubbiin wal gaarreeffannaa kuna qabbanaa yaanni jedhu sun tarii gara wal mariisisuutti illee ce'uu danda'a jechuudha. Itoophiyaan dhiibbaa kana yoo itti fufte. Seenaa biyyoota lamaanii kana yoo ilaaltu tokko walitti dhiyeenya guddaa qaba. Lammata walitti hidhamanii biyyoota tokko ta'aniis turanii. Adeemsa keessa yeroo waliigalteen badaa deemu immoo riphee loltoota Itoophiyaa Eertiraa keessatti leenji'u akkasumas mormitoonni Eertiraallee Itoophiyaa keessatti gargaarsa tokko lama argachaa haala isaanitti adeeman hubanna. Irra jireessaan Eertiraan riphee loltoota Itoophiyaa leenjisuu Itoophiyaa qaamota mootummaa Itoophiyaa falmaniif da'oo taasisee gargaaruun baay'ee mul'ata. Waggoottan 20-30 darban kana keessa jechuudha. Kanaafuu amma walgaarreeffannaan jiru kun haala amma jiruun itti adeema taanaan keessattuu dhimmi Tigraay keessatti ta'aa jiru fala karaa dippiloomaasii karaa marii politikaatiin gartuu lamaan TPLF keessa jiran sun dhimma kana hin furan taanaan kana wal qabsiisnee naannoo Amaaraa keessatti wanna ta'aa jiruun yoo wal qabsiisnee ilaallu carraa Eertiraa fi Itoophiyaan wal loluuf qaban ballachaa deema. Sababni isaas dhukaasni tokko dhuka'ee jennaan biyyoonni lamaan wal loluuf carraan isaanii bal'ataa jechuudha. Gartuun lamaanuu waraana isaanii daangaarraa qabu waan ta'eef al tokko jalqabamnaan dhaabuun ulfaataa ta'a jechuudha.